Lammata akkasitti yaadin siin jenne. Waan ati naan jetteef yookiin immoo naan jechuu baatteef miti. Sababa yaadeefis yookiin immoo sababa yaaddeefis miti. Garuu dhugaa isaatu kanadha. Dhugaa maali? Nama si madaalleef nama gita kee hin taane ta'ee osoo hin jiru ati na filachuu keetika. Dhugaa moo maal jechuudha? Nama gita kee hin taaneef ta'uu dhiise. Egaa yeroo hundumaa akkuma siin jedhu ati bareedduu fi nama gaarii waan taateef. Atis nama gaariidha bara. Qoosaa dhiisi. Dhugaa kooti. Kana nan garraattis itti namne booda yoo natti boontee jedheen. Kana gochuu fi garaagarummaa yaadaa fi ilaalcha akkamii kana gidduu jiru beekta. Ati qaxalee waan hundumaan immoo uumaan si badhaasedha. Ani immootu barnoota limmoodhaan kenniteef iyyuu qaama isaatti galuu hin dandeenyedha. Mee barnootaaf jaalala maaltu walitti fida? Kana irratti immoo ati shamarran mooraa mana barnootaa keenya keessa jiran hunda irratti dhiirota hedduudhaan kan jaallatamtudha. Si yaadachiisu? Atis shamarran mana barnootaa keenya hundumaan jaallatamta bara. Ani daa'ima reefu umurii dargaggummaa keessa jirudha. Atis akkuma kana taateetu jirtu garuu beekumsa umurii kee ol ta'e qabda. Eenyutu daa'ima siin jedha? Har'ammoo maal laasuuf ta'a? Dhiisii hiree waliin dulloomsinu. Humti keenya iyyuu waliin argu. Kana immoo ergamaas ta'ee seexanni sirriitti beeka. Garuu garaagarummaa namni kun gidduu keenyatu jiru gadi buutee jaalala keenya simachuu keetiif guddaa galatoomna.